Vitti finne na barbaadiitti dhufe malee an barbaadiitti nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaa ifa naa godha. Warroonni fuuli korgeeddarame fuula keessa natti jirtanillee rabbii jedhaati please qalbii kunaa egaa kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma. Dhimma mucayyoo zayitinatti natte irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra. Namni tokkollee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha. Ani intala kanaafatu hammina yaada ta'e, ani intala kanaafatu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himatatti hin banne barra. Abukaatoo tokkollee itti hin binne. Sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma adda baafadhutti an galmeellee ittiin banu mana murtiillee dhaabu jedheen amma yoona nama taa'aa jiruudhaan. Isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa sallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabuuf jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii gara itti farachiisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lubbuu koo ajjeesuu hojii waliin caalu wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu. Billaadha nama mucaa koo waraanuutti massaariyaadha nama mucaa koo rukutuutti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorsitu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabtuuf miti. Isa kana warra beekutu beeka. Ustaaz Xaalimuun Faallee keessaan beeku haasaa turre waan ta'eef. Isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu mi'uutii banatanii Abaazaarii fi Xaayir Galatoo hin salaatu naana jedhanii Ustaaz Xaayir Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadhaa naana qabsiisu ammuma jechuudha. Jazaakumullahu khairan ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif. Ulfaadhaa galatama. Amma carraa amma carraa mee anaa gannaa carraa ustaaz. Abu Zarri waan ummata ijaaru yaada wanti nama ijaaru nama tokkootitti ammallee nama tokkootitti barreessiteertallee haasoftee jirtallee atillee eeganaa abdii kanumarratti waan qaramattansellee ni kaasa waan miidheef dhiifama naa haa godhu anillee dhiifama godhee fi sanmarra maaliif ammaatiin yaada kennu siin hayyamnu dhiifama naa godhiiti Abu Zarri maaliif namni gama tokko yoo godhee jedhe nu adda guyyaa addaa namni dubbisnu nama jaarsaati malee nama komataaf komatamaa yaada nama ijaaru akka amma abdiin dubbatu malee yaada amma da'waa fi waan biraallee dhiifama naa godhiiti hin kenninu akkasitti naa quba qabaadhu yaada sadiin tan waan maxxansellee ni kaasa waan miidheefillee dhiifama naa godhu waan isa miidhee dhiifama rabbi isaa anillee isaa godhee jira jechaatan tana qofa akka nu buuftu akkana malee dubbiin eega amma zanni waliin badanii haasawanii kaanii boodatti ammoo da'waa waliin godhuu nama dubbiin achi booda haa taatu inshallah. Ila ustaza agana isin peresu ani urga gaafa isin nu araarsitaniiti wanni viidiyoo irra waraabellee hin jiru. Urga gaafa isin nu araarsitaniiti wanni waan abdii hamtuu dubbadhellee hin jiru. Iddaa wanni an gaafa awwalaallee wanni an jedhe wanni badiin isin gaafa awwalaallee dhiifamaan abdiin jedhe ta Dr. Asliin gaaf kan jedhe irratti dhiifamaa jedhe sanitti fixanatti as immoo haleessa obboleessa kiyya abdi Haydarii walitti bu'an. Maaliif kino asli irratti walitti buunee guyyaallee aga walitti buunee wal arrabsinu turre. Maal ka jedhu maaf waan kana dalaydaa ka jedhu Haydarii walitti buune. Anaaf Haydarii namni immoo walitti qabee bifa addaatiin hattuudha jedhee viidiyoo nurra hojjetaa jiranii akkasuma feesbuuk irra nu maxxansaa jiranii. Ani immoo waan abditti gale waan ana gale abdii boo'ee jira viidiyoo waraabee jira qarqaartiseellee jira keessaanillee bira dhaabadhee jira kayookiin hin beekne kayookiin arrabbi bichatti dhiise waan dalagan hunda asirratti himanii an abdirraa wanni an doolchee naa kenni jedheen illee jiru wanni abdii illee doolchee naa kenni illee jiru wannuma komishiina waan jedhamu kana asli makiyyattu waan dalagu rabbumaaf dalaga malee wanni an fudhellee wanni an haasaa illee jiru qulqulluudha abdii kiyya immoo ani kan gaaf kan jedhellee wanti ani aare dhugatti ajandaan ummata arsii kuni gadi ba'e ajandaa ummata arsii gabbee kanarra wanni kuni maa ka'aaf aaree dubbadhe anuu arsii maa anaafuu dhabuu dide abdiin maa kana sagalee nuu ta'uu dide akkuma dhibame waan jedhutu aaree na dubbise san dubbachuuf immoo erga olomaanii dhufanii nifa manaan jedhan abdii koo hagas ol bahee asliidhaan dhugaa dubbata jechuun kiyya yoo kasimiidhu ta'e wanni an gama keetii sirraa bahe tana malee waan biraa gama kiyyaannarraa bahe tana malee waan biraati miti abdii koo waliin nyaannellee waliin dhuynellee abdii yoo taate hoteela 7 ji'a waliin teennee jirra haga argutti dhugaa rabbiitu baasa nama ka'a salaataa jedhee subii nun kaanuyyuu namni nu kaasu abdiidha namni salaanni odoon gahii sa'aatii shanitti zuuriin gahee jedhee nu gaafatu abdiidha kana inni na ajajuufi miti dhugaa himuudhaaf gaafa sa'aatii 5 zuuriin gahee nuun jedhu jira
yoo jilba qabatan maal jedhan nuun jedhee itti himne faatihaa irra deebi'ee nu bira qara'uu viidiyoo raabbanne qabna. Abdii yoo taate nama nuu salaata irratti geggeessaa ture dhugaa rabbii himuudhaaf nama bulii 15 ji'a hoteela wajjin turre asii achi waliin deemnu gaafa kanas abdii diin irra jabeessuuf malee abdiin immoo haa nutti gammaduuf waliin deemne waliin tumsineef malee waan biraatii miti gamma kayyaan ka argan ni salaatallee salaata odoon gahinfaa beenaa hin salaannaa jedhee nu kakaasuu itti beeka. Abdii ko tadheen gadda waan biraa siin hin jennan haqiiqa beekutti aslii irratti ol bahee wanti asliin fide kun kijibaa miti jedhe tarbicha wanni ansimiidhe kana yoo natti ilaaltan olomaan illee namni kuma diidamii wayii asirra jirtanillee rabbiif jecha amoytuu naa godha heydar obboleessa kiyyallee har'allee guyyaa walif buunee wal arrabsinee addaan deemne maa mucaa kana goota waan jedhu irratti anaaf heydaruu walif buune heydarii kiyya si jaaladha si kabaja atillee haga guyyaa siin jedheen waatiin jedhe saniif dhiifama naa godha isin hunduu jedha galatoomaa ulfaadhaa waraadee bana. Masha Allah akkana kunoo babbareeda wankiya rabbiin isin haa bareechu haydaroo kiyya waa'ee Abu Zarri irratti zannii qabdu atadha guyyaan hadha guyyaa obboleeyyan kan kee ka wadhabde maraanuu dhiifama walii gootee rabbirraa dhiifama fudhattu nu kabajjee ulfinna nutti goote sanyitti si haa dabartu gaafa namni rakkatee fi abillee dhaba rabbi si haa didu rabbiin duniyaa diinittillee mataa kee ol si haa qabu adduniyaan tun guutuun sirraa gammanna. Abu Zarri illee dhiifama si gaafate ta isaallee afaanuma lama dhiifama isaallee godhee kajir sirraa barbaanna amma dubbii qalbii namaa fayyiftu tana jechuun inshallah maan nuun jette haydar marhaba ustaz wallahi abazari tokko fa rabbiin hadisu lamma fa isin illee dhiisaa fi sadaffaa ammoo ani yoo fuulduratti illee haga lubbuun jiru waan barbaadan raawwate abazari fa dhiifama godhee jira guyyaa qiyaamaadhaa sababa inni na hamatuutiin sababa inni ambaayezawee dhugaa dubbachuudhaaf waarreef isin jettaniif miti ustaaz Xaalibu wallahi wabillahi amata meeqarraa waadaa gale baniin aadam tokko guyyaa qiyaamaa sababa haydar abdii bilisummaa zullumuutiin akkan gaafatamne qaalii kenne rabbii kiyyaaf xiqqaa ta'e qaalii kenne waadaa galee jira ilmi namaa tokko na miidhee na nyaatee na hatee na zullumee maqaa na balleessee guyyaa qiyaamaa akka rabbi biratti hin gaafatamne rabbii kiyyaaf waadaa galee jira ilmi namaa tokko guyyaa qiyaamaa hin gaafatamu kanaafi Abazari hiqatan isaan illee numa fakkaate malee jecha wal seene malee waan agasunda namiidhaan illee waan isaan godhe illee hin qabu Abazari kiyyaa abbaa du'aa'ii abbaa waamaraa gara laafessa kiyyaa an dhiifama si godhee rabbi dhiifama si haa godhu waa takka rakkoon hin jiru qalbiin sin cabini ol jedhii deemi kanaan booda inshaallah fooloon killee 500 guutu gaafa san keekii ciree sagantaa si godha jechuu barbaada asumaan ammoo ustaaz Xaalibu hundi keessan fooloo godha rabbi sodaadhaatiin. Saqaliin follow godhanii illee bu'iitii irraa bahee yoo zanni na qabaate akka akkuma heydariin jedhe sannaanaa jedhu yoo kaan isa miidhu ta'e abdii sagalee abdii dhaga'uu barbaadaan dawwaleef illee waliin haasa'een beeku yoo dawwaluuf illee hin sodaadhaa urga gaafsaniiti dubbiseen beeku abdii dhiifama gaafachuu barbaada nama kanarratti abdii sagalee kee dhaga'uu barbaadaa jira Abazar. Abuu rabbi sirraa jaallatu Abazar rabbi dhugaa dubbatte. Galatoomii anillee waan jiru hundaan si dhiisee jira wallahi walitti illee bullee ani nageenyi sagalee keellee waan haaraasitu natti maara ani bari hin argu waan namni odeessu galchimee waatu jira sultaaniin illee sagalee isaa dhaga'uu barbaadan jenne dhaggeeffadhu gasheeka kono dhaga'ee ustaas xaar galatollee dhimma salaatuuf salaatuu kolatu ba'alla adubbatola rabbiin si qabeeshii aslee ko mucaan kun hin salaatamu salaatu hin salaachisamu salaatu iyyuu gaafadhu ustaas xaar galatona adubbatanii rabbiif jedhe Alibu Devisi asli Ustaz Alibu Devisi. Ayyee jalqaba irratti alhamdulillahi rabbil alamin jedha rabbii kenna fi galanni haa gahu ka dubbii tana rabbiin asitti nurraa gabaabsee jidduu obboleewwan kennaa awfii rabbiitiin tolche alhamdulillahi jecha waan amma abdiin jedhe abdiin gaafa islaamummatti dhufu baay'ee gammadeetiin jira baay'ee gammannillee san durallee walillee naasaa turre alhamdulillah rabbi hidaayaa kenneefi dhufee jira erga dhufellee daa'waa heddus gorsa heddullee gochaafiitiin ture nasiyaallee gochaafiitiin ture dhimma salaata isaa wajjin wal qabatee hanga wajjin beenumee biyyallee laaltaa haala daa'waa kanallee hin barattaa walii gorsinallee nasiyaa islaamaa walii goonallee jennee dirre dhawaallee waliin deemnee haga yuunivarsiitii Haramaayaa waliin ziyaarreetiin hin turre. Innaa kana keessatti an takkaa isaa hin salaanne hin argine ibaadaa irratti
Ani indoominu qara'uu barbaadaa waan jedhu fanatti kaasaatiin hin ture. Anillee inni cimaan handhaama fi ture dhimma baruu fi barachuuti. Hatta haga daa'ima isaa xiqqaa kana barsiisutti baay'ee waliin haasofnee waan baay'ee irrattis walii gallee jirra. Dhimma salaataa hojii ol qabatee takkaa isaa hin salaanne yeroo wal geenne hundaayyuu an takkaa argee hin beeku. Yeroo wal geenne hundaa ani wanti ittiin isaa ragaa bahu salaatuu isaati. Jaalala islaamummaaf qabullee ani hedduu takka irraa hubadhee jira. Osoo baradhee sheeka ta'e waan jedhu faa yaadaa ture. Garuu tariitiin mijoofneef ta'a. Tarii waan adda addaatiin kanarraa maquu ni malata. Alaa kulli haalitti osomaa akkasitti jirru gaafa kaan obboleessi kenna dhukkubsatuu isaa miidhamuu isaa dhageenne. Hundi kennayyuu ni rifanne. Rabbiin ammas madaa saree isaaf haa godhu. Fayyaa isaa ta duritti rabbi haa deebisu. Rabbiin danda'a. Istiqaamallee rabbi isaa haa kennu. Waa hundaanuu rabbi isaa haa faayu. Rabbi isaa haa bareechu jennee rabbii kennaa isaaf kadhannaa. Walumaa galatti waan isaa wajji wal qabatu amma booda miidiyaa irraa bu'ee dhimma haadha manaa inni jedhe sanittis ajandaan kun guutuun lafarraa bu'ee akkuma inni jedhe kana lafarrattis akka xumuramu anillee hawwii guddaa qabaa. Rabbiin istiqaamaa isaa kennu hundi keessanuu warri ta'abii gootanii galgalarraa guyyarraa yeroo hedduu irra deebitanii yaalii gootan akka Ustaas Taaliboo obboleessa keenya Dr. Asliidhaa Sheek Riyaad akkasuma namoonni hundi keessanuyyuu galatooma ulfaadhaa namni nama tokko manguddummaa taa'ee haqaan gidduu jiraatti araarse manguddummaa sanirraa ajrii qabaa kan jedhu quraana rabbii keessatti ifoomee jira waan ta'eef hundi keessan yoo niyyattan ajrii rabbiin biraa qabaachuu keessan hin dagatina kuni badhaasa guddaadha. Jazaakumullah khairaa akramakumullah.